Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'ee nagaa godhasinillee akka nagaa ta'an abdii amantiin qaba Waaqayyo bira. Guyyaa har'aa kana maal qabattee dhuftan jechuun keessan nuuru seenaa ajaa'ibaa tokko qabatamaa isinii qabadhee dhufe dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Innis maal inni jechuu dandeessu. Gara dhimma kiyyaata osoo hin darbiniin duratti obboloonni jajjabeessaa jirtan koomantinaa gochuun laayikii gochuudhaan waliin jirtanii guddaa eebbifamaa akkasumas eebbisu akkasumas immoo laayik gochuun keessan koomantii subscribe gochuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u yaada keessan koomantii altinaa qoradha. Gara yaada keetiin darba jaalalleewwan lamaantu jira waggaa 6 waliin dabarsanii turan isaanis baay'ee kan wal jaalatanidha hanga lubbuudhaan guyyaa darbuutti ishee fuudhuudhaaf fedha hawwii qaba ture. Baraan onnee koo keessa jirti. Kaadhimaa Yemeeshar kan dubbatte waggaa tokkoof ji'a 8 turatti gaa'ila dhaabuudhaaf yaannee karoora ji'a 3 qabannee waan nu barbaachisu guutuuf ishee tasa dhukkubsattee hospitaala seente. Waggaa tokkoon duratti faarfattuu Yemeeshar maqaa hin fakkaate baay'ee namaan galu dhiifama Yemeeshar kaadhimaa ishee gaa'ila dhaabuuf yaaltee murtoo isaa gahan keessaa hospitaala seente. Egaa gaa'ila isaanii dhaabbachuudhaaf waan hundumaa murteessanii isheen dhukkubsatte gara hospitaalaa seente. Lubbuun ishee hin darbe baay'ee nama gaddisiisa. Namni boruu maal akka ta'u hin beeku. Ofuma dhiphachaa yaadan dararamaa jiraata. Dhugaa dubbachuuf asirratti waan dubbachuu barbaade maasitti fakkaate obboloota koo nagaan gooftaa kusniif haa baay'atu jecha nuti lafa kanarra waggaa meeqa akka jiraannu hin beeknu. Garuu maal goona wal jibbinaa wal yakkinaa wal hamannaa waa baay'ee hojjanne jechuudha. Dhugaa jarri kun baay'ee garana nyaatanii suura isaanii kan onuma asirratti argaa jirtan kana kaadhimaawwan waggaa 6ti. Kaadhimaa waggaa 6 jechuun hagam akka ta'u hagam akka namatti fudhatamu hundumti keenyaayyuu hin beekne jechuudha. Garuu kuni fedha Waaqayyooti miti jechuudha. Jarri kun lamaan wajjin jiraachuudhaaf gaa'ila uummatanii wajjin jiraachuudhaaf fedha Waaqayyooti miti. Wanti ta'u immoo wanti dhugumaan ta'uudhaaf deemuun fedha Waaqayyoo malee wanti lafa kanarras ta'u tokkollee hin jiru. Garuu isheen irraa isa bira jaalallee ishii kana bira lubbuudhaan boqatteetti. Kanaaf maal jechuun barbaade beektu wanti nama irratti ta'u fedha wanti ta'u jechuudha. Wanti abbuma barbaade irrattis ta'u kan namatti dhufu fedha Waaqayyoo malee hin jiru. Akkasumas immoo wanti ta'u hundumtuu fedha Waaqayyoo malee wanti ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Fedha keenya nama nuti waan barbaanne hin goona jenna hin yaadne hin karoorsina miti. Garuu kan ta'u maalidha fedha Waaqayyoo duwwaadha kan raawwatu fedha Waaqayyoo duwwaadha. Kanaaf ikkoo jireenyi namaa akka fedha Waaqayyoo haa ta'u kan jedhamu jechuudha. Kanaaf obbolaonni asirratti argaa jirtan kun baay'ee nama gaddisiisu dhugaa Waaqayyoo isheen faarfattuudha. Illee maal akka ta'e hin beeku. Anis sooshaal miidiyaadhuma irratti argitan seenaa isaanii namarraa nanan isinii dubbise jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanta boru nutti dhufu adda baafannee hin beeknu. Amma lafa jirrutti yaada gaarii waliif haa yaadnu. Karooruma gaarii haa qabaannu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bara kana keessa jechuudha. Nama miidhuu akkasumallee namarratti waan tokko raawwachuu walii miidhuuni hin barbaachisu jechuudha. Maaliif bara nama biraa itti dhabdu nama amma libsuu jaatti biraa dhabdu kana jechuudha. Jarri kun lamaan dhugaa baay'ee nama rarani. Kaadhimaan wal kaadhimatanii jireenya isaaniitiif wal eeggachaa jiru. Arreedhaan qacaarraa isheeti. Isheen biyya lafaa kanarraa dhabamte jechuudha. Yaa inni namni lubbuudhaan jiru maalumaafu wanta tokkollee hin dhabu. Kan du'etu bada malee kan jiru homaa hin ta'u jechuudha. Amma jaalalli isheetis jaalatee nama biraallee jaalachuu dhiisuu danda'a. Aga ishee jaallatee keessaatii baduu dhiisuu dandeessi. Obboleettiin kun garuu gaafa nama biraa argate ishee caara dhala biyya lafaa tan jirtu waan ta'eef kan biraa wajjin jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf
yeroo tokko hiriin harka Rabbii jirti. Namni jaalatee wajjin jiraachuudhaaf carraa muraasa qaba, carraa dheeraa hin qabu. Inni kun lubbuudhaan wal biraa dhabama. Inni kun immoo wal jaalattituma hireen gargar baafti jechuudha. Kanaaf asirratti maal jechuun barbaadanii amma biyya lafaa kanarra jirrutti wal jaalachuun waliif waan gaarii yaaduun nuuf haa ta'u. Maaliif yeroo biyya lafaa kanarraa boqannu hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa lubbuun nama keessaa dhumamtu kana hin beekamu. Namni amma yoo fayyaa qabaate amma fayyaa dhaba jechuudha. Kanaaf fayyaan qabas jedhanii annoo jechuu osoo hin taane fayyaan qabas jedhanii wantoota hamaa hojjechuuf osoo hin taane akkasumas immoo kan qabeenyaan qabas jedhanii namoota warra gadi dagachuuf osoo hin taane likkiidhumatti of qabanii jiraachuun baay'ee gaariidhaan jira dhugaa Waaqayyooti fooni. Maaliif inooluma argaa jirru kana kan amma libsuu itti of dhabnuu fi jireenya dagannu jechuudha. Jireenya biyya lafaa gannee deemnuu fi foon keenya kun waan baay'ee nu godha. Bara kana keessattuu jechuudha. Waaqayyoof jiraachuu dhiifne waan barbaanne godhaa jirra. Akka waan Waaqayyoon jiru nutti fakkaachaa hin jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa jarri kun lamaan baay'ee na gaddisanii yookaan ishee kan duuteef firoottan isheetiif akkasuma ishee illee Waaqayyoon ishee qanasiisu mana isaa keessatti lubbuun ishee mootummaa Waaqayyoo haa dhaaltu jechuun jaaladhaa. Firoottan ishee immoo jajjabina haa kennuufi akkasumallee jaalallee ishee kanallee Waaqayyoo waan biraatiin isaa yaa gammachiisu kan isaaf taasisatti haa qabu jechuun jaaladha. Egaa Waaqayyoo akka fedha isaati wanti hundinuu akka fedha Waaqayyooti malee akka fedha namaatii miti. Dhugaa baay'ee nama raran jechuudha. Namni tokko mee amma odoo sin ta'e akkam gaa'elan godhadhaa jettanii gaafa yaaddanii nama tokkoof biraa dhabdan nama siniif taa'u tokko nama lapheetti qabattan tokko yoo biraa dhabdan hagam sinitti dhaga'ama. Dhugaa agasii natti dhaga'ame jechuudha. Obboleessi kun yookaan waan fedha Waaqayyooti malee wanti goonu tokko illee hin jiru. Kanaafuu Waaqayyo kan akka isaa kan akka obboleettii kana isaa taatuuf Waaqayyo isatti haa qabu. Amma bara lafa kanarra jiraannutti waan gaarii waliif haa yaadnu, waan gaarii waliif haa hawwinu. Maaliif waan Waaqayyo namatti fiduun beekan? Waan Waaqayyo godhu tokkollee nam tokkollee beekuu hin danda'u. Akkuma dubbii sagalee Waaqayyo jedhu wanta dhufuu jiru, wanta ta'uu jiru namni tokkollee hin beeku jedha. Obboleettiin kun faarfattuudha. Yaa Waaqayyo gara ishee fudhateera, gara isaa fudhateera waan ta'eef isheen abbaa ishee bira geesseetti. Gooftaan nama jaallatu fudhata. Akkasii jechuun jaaladha. Yaa seenaa isaa hin dubbise malee ani jara kana qaama nan hin beeku. FB irratti argaa dubbisee isinis arguu dandeessu. Dubbiftuu dandeessu. Garuu asirraa maal baranna nuyi amma biyya lafaa kanarra jirrutti qabas jedhanii of jajuu osoo hin taane fayyaa qabas jedhanii nama moo fayyaa hin qabnetti of jajuu yookaan immoo akkasuma nama fayyaa hin qabne gargaaruu dhiisuu of tuuluu fi nama rakkina keessa jiru yaadachuun dirqama jechuudha. Maaliif boruu fayyaa dhabuu dandeessa, boruu kan qabdu dhabuu dandeessa. Kanaaf wanti biyya lafaa keessa jiru hin beekamu jechuudha. Hawwiin isaatis biyya lafaa hin dhumata mitiire dubbii sagalee Waaqayyo jedhu. Kanaafuu foon ofiisitti of kennanii wanta boru namatti dhufu dagachuun gaarii miti. Abjuu ofiillee akkuma jirutti ta'e abjuu ofiitis galmaan gaachuuf foon ofii mo'achuun baay'ee gaariidha. Kanaaf yaadanii har'a qabadhisanii dhufe kanumaadha. Waaqayyoon lubbuu obboleettii kanaa yaa qananiisuu, obboleessa kana immoo gammachuudhaan waan biraatiin isaa kiisuu jechuun jaaladha. Obboloota kiyyaa bakka jirtetti nagaa naa ta'a. Waaqessi naa eebbisee eebbifamaadha. Amma guyyaa waan biraatti deebi'uutti bakka jirtetti nagaa naa ta'a.